Hai, akkam jirtan naguma keessanii dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota YouTube kootii har'a iddoo bishaanii sin daawwachiisuu dhufe. Iddoo bishaanii laga guddaa kana jechuudha. Namoota baay'eetu as jira. Achis isinitti mul'ata yoo ta'e daakaa jirti araboonni jechuudha. As immoo karaa gubbaadha namni ni jira. Iddoo laga guddaa baay'ee bareeda. Laga guddaa baay'ee guddaadha jechuudha. Mee warri isinitti tole share like gochuun na jajjabeessa isiniin jedha. Aduun akkatti dhiftu ara basma qo'amee garana sin daawwachiisa. Maal kana namticha tultullee akkamitti deema? Jaarsi biyya kana akko namni biyya kana akko namni biyya kana araboonni ko daa'ima fakkaatti sila ispoortii hojjetaniif umurii isaanii yoo gaafattani bexaami nama guddaadha. Gini foon isaanii laga fakkaatan akka nama Itoophiyaatii miti. Nafti isaanii xankaarraa miti. Qoy jarattii xiyya isinitti agarsiisa. Kinoo makiinaa keessa teessee jirti jarattiin xiyyasi. Mee warri isinitti tole like share godha. Warri isinitti tole qofti jechuudha. Amma ijamare ilmi namaa hindaalleen isaanii bishaanuma bira jiru. Aeropilaanii tana isinitti agarsiisa. Eessa jirti? Eeyyee kinoo. Qoyaa asitti isinisiiska. Akkatti deemna biyya keenya soo deemnu. Qoyaa bakka sitta sinisiiska. Itoophiyaa damo biyya biraati addan baafadha jedhee tanan maloo maqaasi barreeffama ishiirraa. Garuu natti mul'achuu hin dandeenye. Eessa geesse? Isinitti mul'atti baddee jirti deemte. Inni akkatti kaata jaarsis ispoortii hojjechaa jira laala. Laga baay'ee guddaa hundeen isaa hin beekamne.
hundeen laga kanaan beekamu. Baxaamii guddaadha. Garuu laga Abbaay biyya keenyaa san caalaa jiru dhibee natti hima. Abbaay kana caalaa hin guddataa dhaqeetis hin beeku warra Abbaay jedhanii beekna. Laga Abbaay hamma kana hin guddataa. Yaballis kinoo irra deemaa jirti isinitti mul'atti. Yabala yookiin doonii jedhama miti biyya keenyatti. Qoyimee warra qullaa kaatu kana isinitti agarsiisa. Hinooti. Ispoort riyaada. Ammas qoyaatu akkasinii dhufte aeroppilaanini. Aeroppilaanota hedduutu safara kanarraan deema joolle. Aeroppilaanii na fudduu badi maal Itoophiyaatti na galche. Odoo asumaan gadi buutee na fudhattee badde. Bishaan gubbaarra deemti. Bishaan caafii deemti. Ishiin illee daawwatti ta'uu didu. Hindee sareenis ispoortii hojjeta. Budiin natti dhalate. Kasareen caalubbo. Sareen biyya kanaatis akka saree akka namaati dhugaa waa hunda beeka waa hunda barsiisti ko faranjoonni tun. Ijoolleen Habashaa keenyaa udaan isaanii kan qulqulleessantu jira nafa saree kan dhiqantu jira akka namaatitti jechuudha. Kifiliin isaanii nyaata isaa. Sareen ikkoo nama caalaa kunuunsamti biyya kanatti. Gini Araboonni tuni saree kunuunsiti malee ikkoo naman kunuunsitu amma nuti Habashaan keenya osaan bira hojjetan kabaja namaaf hin kennitu ulfina hin beektu. Garuu saree homaan beekne hin kunuunsitiin nagarramti yeroo tokko. Yeroo tokko Araboonni nama garraman maaliif saree hin kunuunsanii hamma saree jaalatan naman jaalatan jalala namaa waan hin kennineef ta'uu hin didu. Anallee na jaalatan garuu ijoollee tokko rakkina isaanii birri isaanii kaffalaniif rakkinoota hedduu irraan ga'anii nyaata sana silaatan hin kennaniif ijoollee hedduu silan beekuuf namatti agama jechuudha. Baay'ee namatti agama dhuga. Na viidiyoon hojjedhe kana fakkaata. Like share gochuun na jajjabeessa. Dhugaa Waaqayyoo jaarsi kun duratti tussi jedheet hojjeta. Ammas tussi jedheet as deebi'e. Jaarsi illee hin hokkattidu. Ispoortii hojjeta. Qoy ammas aeroppilaan isinii dhuftee jirti. Anaadha aeroppilaanuma laala. Biyya koo waan hangalee natti fakkaate dhuga. Oh my god. Qoy aeroppilaaniin dhufte ammasi. Wayne. Dhugaa waanuma biyya koo na fudhattee galtu natti fakkaatti. Adiidha garuu biyya kamii akka taate hin beeku sirriitti natti mul'attu. Ijoolleen manaa hin baane kinoo viidiyoo kana daawwadhaa itti bohaartanishi aeroppilaanii isinii dhuftee jirti fudhatteetti Itoophiyaa galti ijoollee. Egaa amma murri kontiraata fixxan qofti. Kun immoo kinoo akkatti footoo wal kaafti ilaala ilsaamniitidha waan ishee itti siqee isinii gaafadhuu jiru. Mataa artifishaalii warri fayyadamtan laala mataa saree fakkaata warri qalamii dibate dhuga. Ani qalamii dibachuun jaaladhu mataa namallaa kukkuta. Ijoolleen qalamii dibattan asumaan mataa keessan qalamiin dibate naashee isin jalaa ciccita. Kinoo akkatti wakii godha ilmi namaa. Wayne odoo Itoophiyaa akkatti wakiin hin jiraannaante. Lana garuu ijoolleen baadiyyaa wakii hojii irrattuu hin godhan qonna haramaa waa hedduu irratti wakii gootan.
Bakka kana fakkaata viidiyoon ani waraabe guyyaa biraa viidiyoo biraatiin amman deebi'ee dhufutti nagaannaa turaa turtii gaarii isiniif hawwaa isiniin jedha. Chaf chaf nagaannaa turaa isiniin jedha.